cinaa deemtanii beeku. Ana ajandaa ofirraan qabu. Amaara hoo jedhamu eenyudha? Amaara jechuun isa Kiristiyaan. Bakka allaqe Kiristaana Amaara warra nafxanyaa kan jedhamtu suma. Nafxanyaa biraan jiru baay'ee nafxanyaa biraa hiikoo biraatti kennitoo ta'e isinumatti itti kenne malee. Warra keessani warri kaleessa qawwee baatee ture. Nafxanyaa jechuun qawwee baachuudha jettu afaan tokko miti irratti walii galamuun kanuma liqimsuun asumarraa jalqaba. Nafxanyaan kaleessa qawwee baatee jedhamu sun eenyuun? Sirna Minilikii ijaaranii siin jedhu. Biyya maalitti biyya keenya irratti siin jedhu. Biyyuu been turre. Seenaa jal'ataa, seenaa gadigaloo, seenaa Oromoo keessa hin jirre. Waan hin jirreen uummanni keenya bara meeqa mataa gadi qabannee maqaan taane nutti faalamee akka nutti himamuu hin malamnetti gadi rukutamnee hamma ammaatti ergamaa deemna. Gaafa wanni tokko ta'u akkana taanee tokkummaan jedhamu hin jiru. Tokkummaan lafaa isin dhufu aramaa miti. Akkuma nu argitan uummanni keenya ijaaramu jennee sababiin nuti uummata keenya walitti waammannu already Amaarri jedhamu kun eenyudha inni? Kanaa walitti himne wal sobaa jirra. Amaara kan jedhamu Oromoodha. Siidha. Maqaa Amaaratiin jedhamee kan ajjeefamu nudha. Okay? Maqaa Amaaratiin arrabsamna. Maqaa Amaarra jedhamu sun Amaara jechuun gosa lafa dhiiga qabu kan gosa qabu tokko hin jiru. Amantaa kanaadha. Amantaa kanaaf walumatti qabamee Amaara jedhama. Kan biraa nafxanyaan jedhamu sun eenyuun? Eenyu warri nafxanyaa jedhamu sun? Warri nafxanyaa jedhamu isini? Warri jeneraalli meeqa? Birgeed Azaazii meeqa? Koloneelli meeqa keessaa gadi yaafamee lola Adwaa dura dhaabate? Sirnoota biyya san keessa turan keessatti wanti nuti dhoksuu hin dandeenye, warri ati dhiisuu hin dandeenye. Bulchiinsa biyya sanii san keessatti warri hidhannoo waraanatti irratti ajaja gurguddaa irra turani nudha. So nafxanyaadha maalitti jiru? Nafxanyaadha nu. Yaadis nafxanyaadha sin jedhu nafxanyaadha. Warra Minilikii, warra nafxanyaa, warra Ortodoksii, warra nafxanyaa, warra eenyu warri sun? Warra kana. Kana beektee qabsoo biraa jedhamu hin jiru. Uummata keetii irratti ati qabsooftu hin jiru. Haadha keetii irratti ati qabsooftu hin jiru. Sigalee hin jiru bakka dhaabbateera kun waggaa afran har'aa gaafa TPLFitti deebitu dhaabate. Kanaaf immoo cimdoon kun eenyutu ijaaree eenyufaatu keessa jira kana beekadhaa. Hin jiru kun keessaa hin qabnu, dantaa keessaa hin qabnu nuti. Kanaaf karaa lamaan uummata keenya keessaa riskii kana minimaayiz godhuu qabna. Karaan tokko godina Arsii keessatti waldaaleen jiran kun alaabaa qabaatte taateenaan alaabaa sun keessaa baduudha qaba. Maqaa alaabaa kanaatiin jarattiin abbaa baay'eetu itti fayyadama baay'isawee. Oromoon tuulamaa ijaaramuu dadhabuu keenyaa fi Arsii akka to'attu barbaadama. Maaliifii kana jidduu galatti hin tuqxu. Tuulamni amma diina. Akka diinattis ilaalu maqaa sitti moggaasanii barbaadu burjaasiin jedhu goobanummaasiin jedhu kana caalaa gurratti maal akka siniifanni san akka ani barbaadu hin beeku malee already maqaa nuu kennameera. Kanaaf qabsoo keessa jedhamu hin jiru. Hanga achi keessa jiru hoo jiraate achi keessaa faayidaan ati qabdu hin gahu gali qe'ee abbaa keetitti bahi keessaa. Waamneerra kana yeroo baay'ee waamicha gooneerra. Oromoo keessatti arrabsamaa, goobana jennee arrabsamaa, ajjeechadhaa barbaadamaa sababii wajjin dhaabbannu hin jiru. Waan waloo akka hariiroo akkasiis hin qabnu. Sigalee nama du'ee boolla keessa jiru akka nama jiraataa fakkeessitee qabdee dhaabuun faayidaa hin qabu. Namni du'e jechuudha. Nama jiruu fi kan kabaja kennitu malee nama du'e kabaja kennuun saba kabajuudhaa miti. Sigalee wal kadhannee wal sossobne baay'ee wal dadhabne jechuudha. Kana waan baay'eedhaan gad dhufuudhaaf deemaa jirra. Hin taatu akkanatti walirratti sobanii akkana wal massanii Oromummaa laga abbaa saalitu Oromummaan kan uummanni keenya keessatti hin kabajamne kan eenyummaan keenya keessatti hin kabajamne bakki itti kabajamnu hin jiru. Akkanatti hin ta'u inni kun. Gaafa asirratti dhufanii kunis akkas jechuu kiyyaa miti akkas jechuu kiyyaa miti nama jechisiisu asirratti hin sodaattu hin sodaatinaa. Inni bosona keessa jiru akka obboleettiin teenya jette kuulleen jette karaan tokkuma. Karaan tokkuma. Tarsiimoonis tokkuma. Karaan tokkuma. Siyaasa waloo Oromoon duris qabaatee hin jiru amma siyaasa keessas hin jiru akka uummataatitti rakkoo qabna. Rakkoo keenyaaf immoo qe'ee keenyatti gallee dura maalinni eessaa maddee rakkoon kun kan jedhu
waan keenya irratti hojjechuudha qabna. Rakkoo keessoo keenyaa hiikkachuudha qabna. Dura ijaarramuudha qabna. Achirra hin jirru ammaaf. Dhagaa darbachuurra hin jirru ammaaf. Sababa keenyan maqaa qabsooti jedhamee ummanni keenya rakkachuus hin qabu. Ummanni keenya kanaan dhaabamuus hin qabu. Keessa hin jirru nuti. Kanaaf qe'eetti mooyyuu waan dhuftee yoo dhuftu manas teessee du'uun keen oollee isa san immoo boruutti ilaallaa jechuudha. Hin ta'u ammaa achi wanna waloos hin qabnu ajjeefamaa du'aa ilmaan goobanaa jedhamaa gaddeemtuu gadi galoon bakka jirutti nurratti roorrisaa gaafa barbaadan immoo afaan damma godhatanii ilaabe akkanaa dhaabe tokkummaa keenya jecha nu jajuu kana akka waan nuti gammanneetuma hidhiin keenya lolatu sunitti fakkaatina garaan keenya madaadha. Wal kabajineeti malee tokko tokko irratti gaanaa hin ta'u inni kun. Qabsoon Oromoo qabsoo Oromoo irratti gaanudha. Nurratti gaan akka nurratti gaanaan argaa jirtu ganaa gadi finnee agarsiisuufis jeeraarra. Ammaaf wantoota of harkatti qabannetu jira waan taaneef. We have to go forward. Singalee kanaaf hin barbaannu. Lammaffaa qabsoo keessa hin jirru. Qabsoon jedhamu yakkama. Ani biyya alaa kana taa'ee qabsoo jechuu hin danda'u. Horii walitti qabnee biyya san keessatti qabsoo jedhamee gargaaruu hin danda'amu. Yakka hamaadha kun. Maaliif dubartoonni baay'een kalee hin qabanii qaamni isaanii akkaataa biyya alaatti gurguramaa jirutu jira. Haala hamaatu biyya keessa jira. Kara kanaa adda addaatiin wantoonni seeraan qabaman baay'eetu jira. Kanaaf waan akkanaa kana keessa nuti hin jirru qa'ee keenya irratti wanni godhamaa jiru sababa amantaatiin maaltu kan harkisa kan jedhu warra akkuma Wallagga keessatti gaafa amaarri du'e jedhanii qawwee hidhate sun akka isaan amma hidhachuu hin dandeenye. Lafa kana qa'ee kanarratti akka isaan sababa hin godhanne maal godhuu qabna? Sababiin isaan achitti qaban maalidha? Alaabaa sani. Alaabaan sun waldaa kam keessa jirti? Ishee san achi keessaa balleessuudha. Maaliifii alaabaan sun jechuun harree duute jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Akka titiisa harkisu waa harkifti. Akka isheen waan harkifte waan waa harkiftu wayii of qa'ee keenya keessaa baasuudha. Girmaa maal gochuuni waa'ee alaabaa kanaa dhugaadhaan yoo ta'e alaabaa kanaa Oromoon du'uu qaba kan jedhu nuyi qeheen keenya qehee du'aa miti. Alaabaan kaleessa ittiin har'a duunu kun kaleessa hojjeteera. Har'a garuu Oromoon ittiin du'adhe waan nama yaadu miti. Nuyi amma akka sa'aatii kanaatti qalal goone akka laallu kanaa miti dhugaa rabbii yoo ta'e. Alaabaa kam jechaadha? Alaabaan tokko qofa Oromoo yennu hedduu taa'e nu dhibaa jiru. No. Ati tiraakii keenya irra hin jirtu dhaggeeffadhu. Alaabaan ani jedhu alaabaa Lumuxxii waldaa Ortodoksii keessa jiruun jechaa jiraan. Hayyee anillee isuma hin dubbachaa jira. Okay. Inni ta'uu hin qabu qa'ee Oromoo irratti ta'uu hin qabu. Ani amma akka Oromoo Tuulamaatti manni waldaa Kiristaanaa Ortodoksii baay'inaan kana ni qaba. Har'umallee ni jira jechuudha. Kana maalirraa mee ani amma akka nam tokkotti ani wallaaltuudha dhugaa rabbii genne nama hubachuudha. Nama hunda siyaasa warra dubbatu warra guguddaa jala deemee nama hubadhee gadi bu'ee xiinxaluudha. Ani jechuun barumsa kana hunda qabaadhee nama siyaasa beekee odoo hin taane nan dhaggeeffadha waa'ee kana. Gizee hunda na dhiba wanni Oromoo waa'ee qabsoo Oromoo kana keessa jiru gubbaallee jira hundumtuu nu itti bu'a malee nu maftee hafuudhu hin jiru. Karaa danda'ameen asirraan karaa helmata musliimotaa yoo nuyi qabsoo keessa jiraanne waan biraa nutti laxxafu. Yoo nuyi mootummaa keessa jiraanne waan biraa nutti laxxafu. Kanammoo nuyi wanni nu gochuu qabnu koo xaqlal godhee himeen ture. Nuyi akka nuyi of taanee dhaabbachuu qabna. Tokkoffaa gaafa manaa baanee warra gara qabsoo kana gottotamnu dura mana keenya beeka keenya wallaala keenya dubbifannee nuu ta'an nuun ta'u achi dhaqnee jennee mana gaafa baane hodee binullee nuun dhibu. Kanaafuu wal sin jalaa dhaha. Sinnu irra sagalee qabdanii sinitti himachaa jirra. Lammaffaa ijoollumti amma sa'aatii kanatti ijoollumti zimmedhaniituma waanuma barbaadaffatanitu jira. Kanammoo hogadi itti baatanii itti himtan malee gaafa kaleessa balleessanii achas nutti deebi'an nu dhiba. Maaliif har'a qeheen Oromoo koo han barbadaa'e odoo hin beekin dhaqanii achi seenanii achas deebi'anii immoo haadhaaf abbaa ofii odoon jaalatiin barbaadeessaa jiran. Odoon jaalatiin malee jaalatanii sinitti fakkaatiin. Hin dhaqanii mamanii hin dhaqanii maqaa kanaan dhaqanii achi jala dhaqanii gaafa deebi'an kottaa achi dhaqanii akkana goona miciiraa isaanii qabatanii waan san balleessanii jechuudha.
Kanammoo itti maftee warri sagalee dhabbee kuma warri hojjettan irratti honuu hojjettan biyaansi amma tokko hin xiqqeessinaa. Miidiyaattis ta'e akka lafaattis ta'e waa'ee baandiraa kanaa immoo nuyi har'aa miti. Baandiraan kun mana waldaa Oromoo Ortodoksii Hasseen har'aa miti. Akka jirutti yoo laalle suuraa keenya jira mana kana keessa har'allee jira. Borus akkuma har'a hoo lamarra hoo sadii biyya kan Arsii keessatti ta'e kana bakka biraattillee akka ta'u homaa wanni taxaraxarru hin jiru jechuudha. Maaliif ni jira ammallee ni jira waan ta'eef qabatamaadhaan jira. Nu garuu akka Oromootti hin jibbina. Maaliif akka achi keessa taa'u naaf naan galuun akka mataa kiyyaatti. Garuu isuma saniin immoo hantu eenyu maqaa kana maqaa baala baandiraa kanaatiin hantu Oromoo eenyu nuumaa jechuudha. Kana Ormi hin hubanne hantu immoo eenyu anaaf akka akkasii akka anaa kana xiqqoo warra hubate kana odoo hin ta'in warra odoo hin hubate waa'uma baala kana namoonni hin beeke kanatu itti dhiiga jira. Akka anaa kana kan akkasii kana odoo ta'e odoo duunillee nu mararu waan hojjechaa jirra fataffataa jirra waan ta'eef. Homaa wannuma baalummaa kana dhaqanii jalumatti bichaa nagaa rabbi gaafatanii han deebi'an kan isaantu itti dhiiga jira. Kanaaf inni irraa dubbachuu barbaade galatamu. Ila alaabaan kuni by hook or crook waldaan kuni waldaa durriyyootati moo waldaa qulqullootati addaan baasaa kan jenne kana akka addaan ba'u godhuun dirqama. Al tokko tokko wanni nuti hubachuu qabnutu qaba. Alaabaan kuni biyya Oromoo keessaa by the way akka Oromoo miidiyaa kanarratti gadi ba'ee akka waan sirni nurratti ijaaramee jedhanii siyaasa wanta taane haasa'an kan akkasii miti wanni nurratti ta'e. Biyya kam qabdaa biyya kam irratti sirni sirratti ijaarame. Soba kuni biyyattii waliigaltee adda addaatiin walitti dhufame. Garuu san keessatti Harargeen rukutame, Wallo rukutame, Arsiin rukutame. Alaabaa tanatu rukute. So alaabaa kana arganii achiillee hoo sitti wannoo jedhanii is already there is a reason. Kanaafanan duratti fakkii tokko isinii kenne. Raqni tokko hoo jiraate titiisni hin barbaada. Ofitti harkisa waan ta'eef amala isaati. Kanaafi bakka miidhaan irra jiru seenaa hamaa seenaa badaa qabdu. Waldaa sanuu kan waldaa kanaan hordofamaa turte. Akka waan nuti ishee hammanne fakkaatu kuni alaabaan kun as keessaa baduudha qaba. Kanaafi manni kun mana warra biiroo waraanaati moo bakka qulqulloonni itti wal arguudha. Addaan baasaadha. Addaan baasuun dirqama. Hoo addaan hin baane bakka isheen jirrutti uummanni keenya waaqeffachuudhaafis achis dhaquus hin qabu. Mootummaan kanarratti hojjechuudha qabaadha actually. Irraa nuti dheeffinee deemuu hin dandeenyu. Sababiin hin yaadatu tootaan kana dura waldaan Ortodoksiin sinodosii ofii haa qabaatu Oromiyaan gaafa jedhamu yoo agartanii raattan odoo kan Oromiyaan sinodosiin irraa baate alaabaan kun waan Oromiyaa keessa jiru isinitti fakkaata hin jiraatu. Sinigalee maal dhimma irraa hin qabnu. Oromoon abbaan barbaade amantaa isaatirraa malee alaabaa sanarra dantaa qabu. Jarattiin kaabaa garuu alaabaa sanarraa dantaa qabdi. Alaabaa sun akka irraa cittuun barbaadan. Wayi beekaa walitti hidhu jechuudha. So alaabattiin sun yeroo hundaa farra fiddee deemte waan ta'eef ishee kana ofirraa baasuun riisk minimaayiz godhuudha jedheera duratti. Riiskii xiqqeessuudha. Hundee irraa balleessuu doon ta'ini riiskii uummata keenya irratti ta'u akka xiqqeessinu hin godha. Kanaafuu riiskii minimaayizeeshinii sanarratti hojjechuun waan tokko lammaffaa. Ijoollee Oromoo Tuulamaa qabsoo keessa jirtu jirattan isin jettan kana amma I don't know injiranii waan jiranii injira sanatti fakkaatu yoo jiraatan maal godhu eenyuuf qabsaa'u eenyurratti qabsaa'u. Okay uummata isaanii kiristaana isaan ajjeesu kana qabsoon maatii ofii ajjeesuudha qe'ee ofiitti garagaluudha. I don't think so. Kanaaf uummanni Oromoo qabsoo jedhamu keessa hin jirru nuti amma kan jirru hawaasa keenya barbaadachaa jirra. Maqaan nurratti baafamee jira. Oromoon maqaan nurratti baasee dhiifama nun gaafanne. Okay? Dhaaboliin adda addaa maqaa nutti ba'u hin malleen maqaan ba'ameeyyuu nurraan kaane. Akka salphaatti ilaalamu kuni. Okay? Goobanummaa gaafa isin jedhamu already they dehumanized you. Dehumanized taanee jirra. Kun isin galuudha qaba. Sababiin addatti kophaatti dhumu we already be dehumanized. Seexanoomne jirra namuma ta'uu odoo ta'e seexanoomne jechuudha. Goobanummaan salphaa sitti fakkaati. Anat amma fakkeenyaaf odoon goobana ta'uu baadhe maali kaleessa warri leencoo lataa jechuun gorra'amuu qabu warri naan jedhe isaanii anaa miti kan jedhe an leencoo lataa seenaa isaa dur hin qo'anne karaa kan nutti agarsiise isaanii. Leencoo lataa nama qabsoo Oromoo ganeedha bara mootummaa ce'umsaa san
waraana akkana godhee bahee diigade qabsoo Oromoo nama akkanatti ganeedha. Inni qeeqamuu miti gorra'amuu qaba kan nuun jechaa ture isaani kana dura. Har'a gaafa seenan maaliif daba'anii jedhu goobanummaa jedhanii gaafa nutti duulanii waan hin taane godhuufaa gaafa isaan tattaafanii wajjineen laallaa kan kaanii maal sitti agarsiisa kun? Maal inni keessatti? Agartee inni kun lammaffaadha. Maal lammaffaan sun saayikooloojikaalii dihimanaayis erga nu godhanii saayikooloojikaal attaak nu godhaa jiru jechuudha. Kuni sirrii miti ati jechuu hin dandeessu jechuudha. Okay? Dhibamaadha hosin jedhan dhibamaadha itteetuma fudhatta. Ani maatii jaalbadhoo dachaasaa dheengada dubbiseera. Warri isaanii jaarsa umriin isaa abbaa kiyyaa ol jirutu imimmaan isaa dhangalaasaa na dubbise. Namni nama kana wajjin walitti na qubsiise nama waggaa 20 mana hidhaa keessa ture. Seenaan nama kanaa barreeffamee jira. Kitaabni isaanii of harkaa qabu. Garuu kitaabni sun hin baane hamma har'aatti. Maaliif saayikooloojikaal attaakii jala jira Oromoon tuulamaa waan ta'eef jechuudha. Uummanni kun dura Oromoo jalaa bilisa bahuu dhaba. Naaratiivii Oromoon irratti tuule, arraba Oromoon irratti tuule, quuqaa Oromoon irratti tuule kanarraa jalaa bahuu qabna. Gaafa itti tolle Oromoo midha. Gaafa hin taane Amaara. I became Amaara by the way. Jaalattus jibbitus namni ijjannoo kanarra dhaabbanne hundi keenyayyuu nafxanyaadha Amaara nuti. So already marginalized taanee ummata siijii jala gale. Dehumanized ta'e psychologically attacked godhamaa jiru. Economically, politically and socially advantagein irratti fudhatamaa jiru. Okay? Ummata yebayi tamalkaache hoona hizb. Amma kan nuwaafe bakka argamtetti akka hindaaqoo si ajjeesudha jechuudha. So as jala jirra kana wal soobuun hin qabu. Dhufanii ana biraan gaafis si qabana gaafachuu ani gaafii hin deebisu ani. Si galee gaafis hin deebisu mariis wajjin hin godhu. Hin jiru bakkee sanirra. Si galee bakki amma irra jirru tokko ummata Arsii keessatti dhumu ummata keenya waan ta'eef akkaataa warri tarkaaffii kan nutti fudhatu sababni isaa akka nu ajjeessan nurratti hin taane akkamitti kana ofirraa minimaayiz godhuu dandeenya. Tokko mootummaan caasaasaa ragaa ummanni booyee nutti kennatu kan hordofee qulqulleessuu qaba. Ragaa kennateera ummanni kunoota ragaan jechaa jira itti himaa jira itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa ni beeka ragaa ummanni gadi fidate. Okay? Gaafa waraan mootummaan damee nageenyaa ergee ummanni hatiif kamu jedhu bilbilanii hambisiisanii kan karaatti wal nyaachisan abbaan kana godhu ni beekama. Abbaa kana tarkaaffii irratti fudhachuudha. Kiristaan Taaddalaan Faanuu karchallee galanii achi keessa ciisaa ilanii miti guuree karchallee itti naquudha qabu. Qotee bulaan qe'eessaatti barate jedhamee namni akkana Oromoo irratti akka hojjetu manna wallaalaan Oromoo bulchee rakkoo hin qabu. Qe'eessaanii bulchuu hin danda'an waan ta'aniif. Nuti karaa keenya noo soo kana jechuun maalidha kan mootummaan karaa nageenyatiin uummata keenya tiksuudhaaf qurxanyinnati isa agarsiisuudha qaba. Namoota hattuu caasaasaa keessa jiru of keessaa kaasee uummanni keenya nagaadhaan akka bulu taasisuudha qaba. Lammaffaa taatee gochaan obbo Awwaluu Abdoo godhe jedhamu sun hojii gaariidha. Jaarsolii san namootatu gorsee erge akka waan uummata irratti waa yaadan godhamee ergamee godhaniis jiru. Garuu immoo inni hin hidhamtu. Yakka gootaniirtu akkana hin godhamu jedhee gorsee deebisee jedhaniitu uummanni himate. Kunis sirriidha. Gorsa akkasiisan uummanni hin gogooma waan ta'aniif warri dhimma dantaarraa qaban uummata gogomsu waan ta'aniif gorsanii akkasitti uummata kana sirreessuun waan gaarii hojjetee waan akkasii kana hojjetanii uummata kana sirreessuudha. Hankaraa keenya hoo alaabaan tuni uummata keessaa akka baatu kan jedhu warri amantaa kana hordofu hundumtuu dhiibbaa irratti godhuudha qabu. Warri sinodosiin qeessan bulchu. Keessattuu ijoolleen karaa keenyaa baay'inaan alaabaan kuni mana kana keessa jira. Odoo hin beekin odoo wanta kana siyaasa warri dhageenyu waa irraa hubannaa. Keessattuu namni keenya keessattuu warri lafa jiru maaliif digirii hin qabaati? Dhuguma kuni na ajjeechisa. Oromoon irra caalu amma sammuudhaan ganaadha. Asuma jirra. Gaafuma du'e san of arga malee kanaan dingata namni tokko Oromoon tokko kana odoo narratti argee na ajjeesan jedhu oduma baatee deemu harkatti du'a jechuudha. Kana nuyi odoo waliin akeekin odoo waliin hin faaliin kana jennee Oromoo wanna itti duunus wanna itti cabnus hin qabnu. Kanaaf namoonni odoo hin beekin hoo badee akkasitti nuu fudhatanii yoo waan biraa ilaalcha biraa qabaate akkaataan itti adeemamullee amma warroonni akka faannoo jettanii atillee kaastee faannoo ta'anii mana san isaanuu jedhaniiru isaanuu dubbataniiru akka ortodoksiitti jedhan akka ortodoksiitti gaafa jedhan immoo
ofii isaaniitiin mikinaata godhanii wanna kana hidhatanii ofii isaaniitii han barbaadanuu tana waan ta'eef dimeeji godhuu barbaadu jechuudha. Maaliif mikinaata tanaan argatanii mitiiree hidhachuu akkuma kana asitti illee himamee ture. Isaan jedhaniiru. Han barbaadanuu tana wayin karaa mootummaas yaa ta'u karaa biraas haa ta'u bicha argachuu isaanii barbaadanii mikinaata tana argatanii saniin booda ofiifuu keessa jiranii hojjechuu barbaadanii jechuudha. Attaa godhataniiru. Nu immoo uummanni miidiyaa kanarraa hubannoo malee du'aa jiru kun akkamitti akka du'a jalaa. Egaa isaaf jedhuun kaasee galatoomina dhaggeeffachuu keessaniif hundi keessan warri irratti akka nu hojjettanuudhaaf malee ani kan biraaf miti. It's okay. Warri qeesii Oromiyaa keessatti hin beekamu. Waa'een alaabaa kana alaabaan tun Oromiyaa keessatti seexannuun barbaadu nama dhiisiti. Beekamaadha kun. Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti miti bakkee biraatiyyuu Ortodoksii hagar nu inni jedhamu sun sirriidha miti. It is not. Inni kun naaratiivii Oromoon keessatti madaa'e Oromoodhaan madaa kana obsi jechuun hin danda'amu. Abbaa kiyya ajjeesanii qaama abbaa kiyya ajjeese morma kiyyarra naa godhanii koottu na hammadhuun hin ta'u akkasitti. Jaalannus jibbinus qeesonni hin beeku kana. Qeesii bichaadha miti. Oromoonis ni beeka. Alaabaan sun amantaa miti. Alaabaa san kan achi godhan isaan siyaasa isaaniitiin bakkeessan godhan. Akkasitti fidan. Amma hin barbaannu hin barbaannudha. Hin barbaachisu isa sana. Amantaadhaan namni isaanii amantaa ofii siyaasa harree saree kanarraa addaan baafachuudha qabu. Dhiifamu. For my language. Okay? Inni kun barbaachisaadha miti. Gonkuma. Risk minimaayisaa goonu kan jenne kana. Ani jedhee tokko ta'uudha miti garuu irratti hojjetamee kuni beekame manni kuni addaan nu haa ba'u jechuudha. Dirqama kun. Hoo kun hin taane hoo waldaa keessa qawwee awwaalaa hadhoko. Waldaa keessatti qawwee awwaalaa faannoodha ajandaatti kennaa waan Wallagga keessatti godhame sun akka asitti hin godhamne dhoowwuu qabnaa kanan jechaa jira. Wallagga keessa mahaandisootatu dhaqe. Mahaandisoonni dhaqanii waldaa haaressinaa jedhanii dhaqan. Balbala haaressinaa maalii haaressinaa achi keessatti garuu warra aqma dakkamaa kana waamanii gazzachiisaa turan. Akkasitti Oromoo basaasaa turan. Akka akkas hin taane qeesii malee barsiisaa waldaa sanii malee ummata naannoo sanitti beekee ittiin bulu malee qaamni biraa dhufee akka waldaaf fayyadamne waldaa kana siyaasaan addaan baasuun dirqama yoo hin taane garuu lagas teessee waaqessuu hin dandeessee giddizaa maqdasa ውስጥ መግባት አይጠበቅብሽም. kun dirqama lama jaalatanii hin ta'an jechuudha. Tufa. Doktor waanuma kee kanarratti dabaluudhaaf yeroo tokko asii aanolee daawwachuu deemnetti dargaggoota wajjin achiin namoonni achi jira waan san seenaa sana wal qabsiisanii gaafa haasa'an warri lubaan bultanii gamana baa warri immoo qubaan bultan gamana baadhanii achiin gidduu sanitti warra qubaan bulu garasitti warra lubaan bulu immoo Oromummaa keenya ni innis nu warra baasanii achii taateen sun raawwate gaafa taateen sun raawwatu taabonni bahee yookaan immoo daaqoniin dhufanii bakka san nama sammarsanii namoonni achitti hawaasni biraa akka hin birmanne dibbee rukutaa turanii maazmurii godhaa turanii yookaan immoo faarfachaa turanii barsiifata jedhamutu jira dubbatama jechaadha seenessa kanatu jira. Yoo sanii warri yeroo san siyaasa fayyadamu yookaan abbaa siyaasichaa amanticha kana fayyadameera. Silaa ta'uun qabu ture. Silaa ta'uun qabu amantiinii fi siyaasni adda ba'uu qaba ture. Garuu wanni kun walitti laaqamee ture wanni kun immoo harka amantii kana fakkeessanii ummati kun miidhameera. Alaabaan kan mootummaati. Beetakristaan የራሷ አርማ አላት. ከሲኖዶስ hinjira adiin kan fakkii malaaktii kan irratti jiru. Isa san inni siyaasaa kun immoo amantiirra adda ba'uun completely sirriidha dirqama ta'uu qabasiidha kun amma waan tanaan dura irratti namoota keenya irratti yookaan immoo dhaloota keenyatti simaa turre waan immoo ofii keenyatti fudhannee itti jiraachaa jirru. Ana ortodoksiidha. Garuu alaabaa kana keessa hin jiru siyaasa wajjin wal qabsiisaa nama isa qabatee jiru immoo garam bitan fudhadhaa garaan itti fudhadhaan beeka jechaadha siyaasa warra kaabaati siyaasa faannootiin gara tiyeetan fudhadha malee amantii wajjin namni mana amantii kana qabatee dhufu immoo inni siyaasni isaa bakka biraadha amantiidhaan tokko garuu siyaasni kiyyaafata adda adda balaan kun uumamuuf jira jechaadha.
amantii seef gochuuf hawaasa keenya seef gochuuf alaabaan kun ija siyaasaatiin namni kamuu fudhatee bataskaana irraa bahuu qaba kan jedhu waan anillee irratti walii galu waan namni kamiyyuu irratti dhaloonni kun kana irratti waliin galu jedhee yaadu garuu alaabaan kun yoo achirraa fottoqe namoonni immoo fedhii siyaasa kanaa qaban Oromiyaa kana keessa gad dhaabbachuudhaaf iddoon argatan. Iddoo argachuudhaaf immoo amantii kanatti hirkisuu barbaadu alaabaa kana. Warri fedhii siyaasa alaabaa sanii wajjin qabu yookaan immoo alaabaan sun siyaasa mataa ishee qabdi. Calaqqee siyaasa wayiiti. Amma fakkeenyaaf siyaasa alaabaa aboo yoo qabatte siyaasni handhuurri siyaasa kan keetii maal akka ta'e beekamaadha. Alaabaa gidduunsaa urjii qabu kan federaalaa yoo qabatte siyaasa handhuurri siyaasa keetii seentariyoodiinsaa maal akka ta'e beekamaadha. Alaabaa lummuttis yoo qabatte immoo seentariin siyaasa keetii kam akka ta'e beekamaadha. Akka seentarii lakkiinu amantiidha malee siyaasa san keessa hin jirru jedhamuudhaaf alaabaa san qabatanii mana amantaatti hirkatu jechaadha. Kompiitarii garuu amantii alaabittiin han siyaasaati. Isa kana jabeessinee istiroongilii namni itti jiraachuu danda'u qaba jechaadha. Waan kun garaagarummaa qaba. Amantii kanarraa yoo adda bahe yoo mana bataskaanaa kana alaabaan kun bahe amantichis seeftaa hawaasni mana amantaa san jirus seeftaa yookaan immoo sababa kanatti da'eeffatamee namni qulqulluun du'uudhaaf jira. Abbaan barbaade ebeluu yoo barbaachisa ta'e bar ani obboleessa kiyyaawwan miidhuu barbaade alaabaa akkana qabatee jira jedhee mana isaa godhee ta'u obboleessa kiyyatti miidhuu hin danda'a jechaadha. Waan akkasiiti wanni ta'aa jirus wanni maqaa yookaan sababa maalidhanii waan tokko jira beektu sababa ta'uun tokko sababa malee amma namni achi jiru sun ka siyaasa alaabaa sanii barbaadu nama muraasa. Siyaasa alaabaan sun baattee deemtu aayidooloojii alaabaan sun qabdu namni fedha isaa qabu. Maaloo Minilik ittiin bulchi namni yeroo tokko jira yeroo tokko qeesii ta'ee jecha gartee ilaalcha aayidooloojii kasii namni qabu nama lama sadii alaabaan sun dhuftee yoo bataskaana san keessa dhaabbatte namni du'u nama 1,000 xoosii ta'ee bataskaana dhaabbate achiin booda xoosii isaatiin namni qulqulluun namni keenya du'a namni amma arsii keessatti gaafa ilma tuulamaatti du'a irraa amma isaa ta'e. Amantiidha walirraa amma xoosiin sun achi bahuudha qabdi. Baasuu qabdu. Xoosii sana suusiin qabdan kan ittiin duutan baduudha qabda jechuudha eekeetirraa. Kanaaf warri qeessota akkanumaan asitti duunee deemaan yennee akkana taane no xoosii qe'ee keetirra jiru ofirraa balleessi saniin booda abbaan si tuqoo jiraate atis qe'ee keetirratti gaafa san argita jechuudha. Hin qulqulla. Gartee akkuma duratti inni san. Beekas jedhamu kan dhara biyya kanaa amma dhara biyya kanaa dhara siyaasa biyya kanaa dhara duuti namaa nama mararre gartee min aynet generation min aynet hizb እየተፈጠረ እንደሆነ የምታስበው እኮ ማለት ነው። manni amantaa haaraa wayii hojjetameeti bataskaana gara naannoo kibba Gondor kanatti taabota galchaa jiran. Achi viidiyoo galaa jirraa itti galchaa jiranii celebration achi jiru san asitti immoo baqachaa jiranii iditti godhanii itti hojjetu. Asitti sababa kanaatiin nama meeqa du'aa kan jedhu nirra eegalla nama akkama agartee. Yaada dogongora yookaan immoo siyaasa kana dharaa ati hojjettu namni asitti du'aa nama duusaniif garuu ati vaaliyuun qabdu jechaadha nama agartee siyaasa biyya kana dhara namarratti hojjetamaa jiru bara kana namarratti nama qulqulluu irratti dhara hojjetamaa jiru laala. Kanaaf naanna'ee yoo macaafni qulqulluun maal jedha ijji kan kee inni tokko yookaan inni mirgaa yoo carraa mootummaa waaqaa dhaaluu si harkaa si hambisa yoo ta'e isa of keessaa baasii gatii
ija lama qabattee azaaba galuurra yookaan immoo si'ool galuurra ija tokko qabattee mana mootummaa waaqaa dhaala wayyaa harki kan kee mirgaa yoo cubbuu hojjetee too carraa mootummaa waaqayyoo si harka hambisa yoo